Okay, kiyya dhaggeeffadhu. Arroosaanii sababa kiyyaatii fi dhaggeeffadhu sababa keetii rootii hojii wal arrabseeraan isa wayii hin beekta. Hadda arrabni sun hafee kunillee gadi garagaluun suuraan kun isin gubuun keessanii baay'ee nama ajaa'ibtu tokkoffaarratti. Lammaffaarratti yatiimni tokko dalagattee hin hojjetin kan jedhu seerrii hoo ba'ee jiraate Dubaayin keessatti. Itti sokke abbaa barbaadan qabaa galchaa. Naasir Aaloolee eenyuun caalu Dubaayin keessatti. Hadda ilmoo yatiima tokko qabdanii duuka kiyya keessan seeniin hoo keessan jirreeti an keessan jiru gaafa isiin qabamtuun argine akkam si jaalladhu tokko tan sitti makiyya keessa hin gadin addibaa wusti Naasir Aaloolee deddeebisne akka barbaanne irraa Rosa anchi ya saun simisti majamara. Saun milo izina mayu kiyani man. Targina semi ya kiyani man. Naasir Aaloolee himatte ko sagali narratti dhageessa. Sharmuuta jedhaa ture inni biyya beekta. Nagaa Aaron isa wajjin ture sana dhagate. Suuraa kaasii suuraa kiyyaarra kaasii suuraa Naasir Aaloolee immoo waggaa tokko irraa dubbannu. Hamma mucaan kun shamarran Dubaay taate dhiira Dubaay suuta tokkoon dubbadda. Susu aro yo kan carana kenna yo kan jel kaba dabare gadena asa enyu ido asa baka ido asa wajama ko asa si kenna jel kaba ratti kiyani ammarratti saati kana ratti arun wonni si galu kabu nama jiru mata saatiif tattafata jiru si gale itti aansee immoo Rosa waliin ajettu agaaromtu wajjin nyaate wajjin dhugeera wajjin dabarsee akkuma namni kamuu waliin dabarsuu danda'u. Kun laayifii darbe namni kamuu laayifii darbe namni dhabeen jiru. Kiyyaan irrammoo nama carraaqqataa jiru ol guddachuudha. So kana keessatti kiyyaan osoo mucaa kana miidhuu barbaade kaleessa maalee gaara kanaan dura. Ennaa waan feete jettee arrabsitu. Akka feete jettee arrabsitu. Kiyyaarra darbattee bakka inni hojjetu. Ijoollee bakka inni dalagaa ture ni beekna namni tokko jirallee arrabsaa turte. Miidhaa akkamii akka irraan geesse mucaan kun gadi ba'een dubbanne miidhaasaa. Waa'ee Roozaa amma baga qabamtee miti. Ilmoon namaa takka kan biyyaa beef dalagatee argachuuf. Akkana natti fakkaata akka nu baddeetti. Haa ta'u malee kana keessatti gahee kiyyaa Aaron kiyyaan kana keessa dhibbatti naamanii Tonkoli akkanaan qabu. Lakki hin gammade malee dhufee koomentiidhaan gammada beekta akka waan keessaa qabu fakkaata beektan illee. Akkana malee namni waa'ee kiyyaa dubbate hin jiru. Ana naamani kiyyaan keessi isaa qulqulluudha. Mucaa kanatti sharrii takkaatti yaadeen beeku garuu miidhaa ishiin irraan geesse iyyuu takka gadi ba'ee kana natti gootettee jedhee dubbatee nama hin beeknedha. Waan feete jettee na arrabsitu mucaa kana eenyuusa hamilee isaa kana laalimee waan feete jettee na arrabsitu. Isi waan feete jettee waan arrabsite dhaggeeffadhu sitte nama dubartiidha. Iliyaas dhiifama dhiyaa godhi dubartiidha. Sammuun ishee tuqameera karaa hedduu. Tokko gara tokkoon yatiima. Gara lammaffaan hin miidhamte. Mucaa kana eessarraa fidde. Kiyyaa kiyyummaa kana eessarraa fidde hin beekna. Hundinuu hin beekna. Aaron yoo miidhamte jaalalaan namni baay'een jira kan kanaafuu dhiisi kan nama miidhame. Namni miidhame waan baay'ee dubbachuu danda'a. Isheen dubartii dhiirri waan baay'ee dubbata. Kanaaf waan akkasii dhiisi kan dubartii ittiin murteessan jechuudha. So naagale okay jechi kee naagale mucayyoon kun kiyyaa wajjiniin yookaan ne jaallatti yookaan immoo bakka isaa qabdurraa kan keenan jechuu barbaadetti akka nu baddeetti haa ta'u malee yoo waan akkanaa hin dubbanna jennee kan kana olii baay'ee jira namni baay'ee waan baay'ee walirraan ga'e jechuudha kun laayifiidha dhufaa hin darba nam tokko yoo walii galee wajjin jiraata yoo walii galuu baate adda ba'a warraaf abbaan manaa yoo ilmaa meeqa walirraa dhalee waliin dulloome adda ba'a. Jaalallee miti si galee. Sun adda ba'uun oma jiru sun nama adda ba'ee miti ammallee galee. Yen sun hireedha. Sun hireedha si galee. Suuraa kiyyaa gaddeebiftu wanni tarraa argattu hin jirtu. Suuraa abbaa feete gaddeebiftu wanni tarraa argattu takka hin jiru. Si galee. Sanyiibuu ijaarsa waa tokko jira la. Kana keessatti ijoolleen taanu jamaa. Iliyaas amma deeggaraa Iliyaa intinaati nan beeka beekta maalii fi akka dubbatan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi. Akka dubbatan akka dubbatu. Dhaggeeffadhu haaruudhaa waan tokko jira la. Si galuu qabu. Ijaarsa deeggaraa sun taane amma tokko beekaadha.
إلا أنا بيستي ميرا وصول موتي في دقيقة والجلا دقا مي وجنا والجلا دقا والجلا أي مي مويتي لك يا دا مويت كبدا والجلا مويتي لك مويتي أدي مويتي لك يا دا نمرف مويتي لك يا دا كي أسوم دكانا مويتي لك يا دا فتا أيوة أما لا وانسو كوجيرا لا وانسيني كالوكاب روزا يتيما روزا كنا jecha kana tala fayyadamtu da tokko faratti isinu ayati mette tokko farat anila roza da duga rabbi sitti amiti harun yo immute daggefat wonte gaafa isin asratti baate ilmu nama abba nama jechu nama kam jaallannu gaafa sin kaba jama keenya arrabsitu kaafte daggefat gaafa isin immo nasri kana maalif tuqte mammam gaalatettu isitu tuqe male inni tuqne nasri kana isin inni naman tuqu nasri da bisina somna duga rabbi duga arba nama dura jecha isin media kana teessee ijoollee walitti qabattee jecha isin gaafa sana mucaa isaatiin warra isaatiin jettu otoo si ta'eeyyuu haaruun hamma kana obsan argattu siifa galu dhaggeeffadhu. Ani ebisi wala qabsanii turre bar wallahi laazima baga qabsiiseettidha edha baga qabsiisee miti namni gaafa namni kun maanna godha jedhee waan barbaade si godhu waan barbaade siin jedhu miidiyaa kana irra bahe atis akka dandeettii kee itti agarsiifachuuf hiyyaalta eenyuun yoo ta'e yatiimummaa si haadha si abbaa si kabajjeetoo jiraate ta'e immoo isiinuu miidiyaa kana dhuftee waan feete wanta feete abboo nama safuu fixatte asirratti amantii qabata amantii kiristaanaa amantii islaamaa nama qabataa deemtu nasrii sabboonaa kana gaggargalchite kaadhee si irra keewuun itti daakun shee manaaf akka kootti dhugaa rabbii seetti ma. Laki sabboonaa kita qaba nasrii alaabaa lummuutti qabatee mirmisaa wal harkaa ne waa'ee isiis waan akkasii beela. Haarun dhaggeeffatu dhugaa rabbii raasa'uu yoo ta'e wallaahi dhaggeeffatu. Isiitu of xiqqeesse malee haadha namni si xiqqeessu hin jiru dhaggeeffatu. Isiitu bootaa hin taane of ga'e. Abbummaa durba meeqa kabajamtuu hin jirtu osoo haadha nasriin durba kabajamtuu eegaan rakkoo wayitii waanti tokko irratti hojjete uume jecha akkanarratti uume qabsiise jedhanii ati hundinuuyyuu nama biyya kana keessatti waraqaadhaan hin jiru nama wal danda'u nama wal beeku waan ta'eef wanta kana irratti deemta garuu immoo namni roozaadha nasriidhaan gufatu hin jiru dhugaa rabbii sitti akka kana gochuu keetti osoo ol kaaftee na irraa haasofne dasnatte dhaka kootti sii galee kanaaf iyyuu roozaanii gaarii hojjette warri jettanii asirraa afaan bantanu roozaan gaafasiin hangaafan garaatti muradhu gaafasiin tokkoffaa qaama saalaa keessatti teessee miidiyaa kan argisiisu tokkoffaa gaafa maanninnatii jimmaa balleessitu tokkoffaa gaafa siin abbaa jifaa xiqqeessitu dabalatatti gaafa nasrii ilmoo isaa warra isaatiin jecha taane dhaaturra jala teenye jettuun ani kana bakka namaatti si ilaalu faanaa gal. Sana no hunda tu haarun keenya dhiifamaa wajjiniin suuraa nama tokko hin fayyadamin kabajaa fi jaalalaan akka obbolummaatti wanni siin jechuu barbaadu isheen qabamteetti wanni nu isiidhaa gochuu dandeenyu yoo jiraat. Ulfaadhu galatame warra akkasiin qabtutti hojjetaa ture hin beeyna hunda keessanus hin beeyna miseensa sin. Assalamu alaikum. Wanti anis kanuma irraan dubbachuudhaaf ol gale kottu sittanima. Suur ilaali roozaa isin maaluma siitii fi isin roozaa kaffi gootanii ilaalaa jirtu meemee waan tolchaa tokko kan isin hojjette mee himi meemee roozaan tolchaa kan hojjette wayi gandummaa mucaa safara keetiiti moo wayi roozaa wama isin tolchite ennaan isin akkan arraaggafaa jirtan tokko keessaa natti maaliif qabamteedha kan isin haasa'e keessaa mee tokko kana jedhii himi meemee tokko yatiima lammaffaa haadhaa fi abbaa hin qabdu deebitee jaalalaan miidhamte jirti namni jaalalaan miidhamee waa hundatti fixattee jirti mucaa kanatti duraan hin beekna waan isin duraan keessa turte isinii galee isin waa tokko hin qabdu harkaa haadhaa fi abbaa hin qabdu biyyaatti galuutti isinii galee sammuu ishee karaa hundaan tuqamee jira maa qabsiisanii haadha lagattu jechuudha. Okay. Haadhaaf abbaan qabdu bakka jette yatiima bakka jettetti kottu sittanima namni haadhaaf abbaan qabne namni haadhaaf abbaadhaaf kabaja qabu namni haadhaaf abbaa namaatiif kabaja qabu namni obboleessa ofiitii kabaja qabu gadi ba'ee haadha keessan boolloo keessatti anatu akkas godhe anatu qabrii keessa akkas godhe anatu qabrii keessatti nyaate hin jedhu tokkoffaa isin nama jismii siitii kibirii hin qabnedha namni jismuma kanaaf jira.
akkatti bulaa Isumiti bakka isin namuma keessan jirtu ijoollee Jimmaa keessan jirtu waxiita tolfattu biddeeta tolfattu giroo koo miti gin wanti roozaan tolchite tokko iyyuu hin jiru amma addaatti haadha namaa arrabsuu xiqqeessuu namni haadha namaa du'e qabrii keessa jiru haadha namaatiif kabajaa qaba haadha namaa gadi ba'een arrabsu nama walaa idmee abbaa nama haadha namaa arrabsaa bee yoo wanage roozaan ilaali harkasi wajiisi rabbiin walitti sabasabee eddeetti kenne yoo namni qabsiise rabbumatu godhe waan rabbi godhe nalatti wanti ta'u hin jiru yoo ofii qabamte rabbumatu wajiisi kabbalee rabbi innoo maqaa waamaa daqiiqa be kun sagalee na bireera wallahi sagalee tin na bireera maqaa dhufanii maqaa roozii limmu je maqaa maaliif qabsiise kan jettu roozaan waan tolchaa maal hojjette si gubeedha kan ati kan rodha roozaadha dubartoo aadde haadhaaf abbaa keetti kabajan qabdu haati nam tokko gizee dhuqamtee hanatu haadha kee akkas godhe hanatu haadha kee akkas godhe hanatu qabrii keessaa baasee itti maal godhe jedhi kan dubartiin boy isi warri aggaaroo sababii abiyyi deeggaruu dhabuutiif hin beekaa baran hin abiyyin deeggaru Haruye. Apa dhaggeeffadhu. Miskiininu qabamaatti bannaate miskiininu guyyaatti qabamaa oolaatti bannaate kana miskiiniti kana caalu jira miskiiniti kana caalu jira rabbeeti kan garaana nyaatu meeqa kan nama arrabsiisu kan haadha namaatti tuqne kan qabrii keessatti akkasi godhan jedhu kan ilmoo namaatti tuqne meeqatu qabamaa oolaatti biyya Dubaay keessatti shiiraan meeqa walitti hojjetamaadha. amma ijoollee kiyya tokko fabeetta sababii isin abiyyiin deeggarreefaa jibbu nan beekaan kanaaf kuni no wallahi sababii isin abiyyiin deeggarreefaa sunde siyaasni wa alaikum assalam mee haasaa warra dhufta dhaggeeffanna ayeedoo haasa sabaan boon okay habibi kiyya anammoonni jechuu barbaade gochi atamma gootu kuni maal jedhan beektaa mammaa ka wayittu jira laga wayittu jira mamma kaza kasi daqiitii intina mamma inni sile naasirra dubbachuuf deema bar kamucaa qabu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maalif na baafe qoysi waay jaalala isa jette moo waay jaalala deebisa nan baasini wallahi na dhaggeeffadhu waay jaalala namni tokko amma bishaaniin minaan jiru wal jaallata wal dhibaa walitti talayaaya gizee walitti talayaaye nama meeqa jira maa ijoolleen Jimmaa kan kibrii qabdu kan abbaa manaa si fiddee wal lolanii kan dhufte miidiyaa irratti himanne walii kan jiru meeqa jiru maa kan adaba qaban jechuudha kan maatiitti matanii nagaan ta'aa jiran wallolanii isiidhuma gadi baatee utuu mucaawwan tokko jedhee fatatatatee namni akka kana ta'ee immoo akkamittiin jireenya funduraa wajjin sabaree akkamitti mucaan jireenya funduraa wajjin asaba isiidhaa gadi ba'ee waan inni godhe waan wajjin godhan hime namni itti daarii kooti godhamoo kunaa guddutte wajjin jiraata. Siika kan mucaan fiqiriidhaan goddaamteedha fiqirbi godaas nurootuu jaalalli goddee jiraateeti akka isa jaalala ittiin isaa argachuu gooti malee isiidha kan akkas godhe. Waa'ee isa jaalalli goddee jiru sin dubbatinaa jechuudha isiitu akkana of hojjette isiitu kibrisii ofirraa godhee namni waan fedhe ta'uu danda'a jedhuudha malee waan fedhe wanti jaalalli isii godhen jiru waan hundaafu isii badii qabdi mucaa kanarraa wanti tolaan tokko wanti irraa arge hin jiru ummannis ulamaan keenyas namni Habibti mucatti leesh baasteen baasinati maaliif beektee ziraatii selegeeffisutuma ta'ee namni gaarii hojjete namni dirqama akka duraan boodaatti wal dhaggeeffadhaati akka gabaa qidaamee tokko wacinaati duraan ol dhaggeeffadhaati haasaa marka waa'ee of hin beeknu namni hundinuu amala mataasaa qaba ijoolleen keenya hundisiitu 150 hundi keessa waan isin messenjera keessatti godhaa jirtan hunda keessa dhagaa jirras sobdanii gaarii of hin goggodhinaa roozaan dhugaadhaa amala mataasii qabdi baalageedha namummoo kun barumsa isinii ta'a garuu dhugaa Haaruun barumsa ta'aaf ijoollee kana ijoollee durbaati wallaahi ijoollee durbaa miidiyaa kanarraa safuu Oromoo balleessanii safuu amantaa balleessanii wallaahi beekumsa ta'aaf namni garagalee si ilaalu hin jirudha akkuma intala kana hadha bakka siin otoo ati dhaggeeffadhu osoo ati saba keetiif keessatti gootan nuti warri biyya alaa jirru iyyuu godhaan jirru baalagummaa waan sillaaqataa ibsan hunda isaa argaa jirra dhagaa jirra sobdanii nama gaarii of hin goggodhinaa roozaan talayyaatti himan tala miskiina jechuun haatirraa duute yoo hangafeetan wal jibbitan maqalaa maardii kan ol qabsiisuutiin maardii silaa sammuun keessan dalagee sammuun keessan
Ufuta udah baze bakka kanaan geessan. Adabatee jiraata namni. Adabatee jiraata namni adabatee jiraata. Yoo akkanatti cabsan. Waan ta'e godheeyyuu gadi ba'ee bakkeetti akka kana hundinuyyuu duddubbeensaa namni qulqulluu ta'e tokkoyyuu hin jiru sirriidha kun. Ginimmoo namni akka kana amma safuu nama ulamaan nu xireeffatutti namni ta'e tokkoyyuu hin jiru. Isiidhuma kana agarsiise malee. Keessi duubni kee yoo laaqame wana wamatu jira wamatu. Lakkii yoo duddubbatti namni akka makam ta'eyyuu safuu mibaalla garaalee wanti ta'e haa ta'u bakka. Malee fuuldura namaatti akka kana moo. Hanga fedhe yoo walitti jabaatan biyya namaa keessa jirtu laayisensiin qabdanu. Baazabooraan qabdanu biyya namaa keessa gizee jiraatamu. Isti akkana walitti hojjetina. Era dhaggeeffata. Roosiin bakka qabamtee jirta amma taarifa abdii ka jettu kun. Naasir qabsiisuu namni ragaa qabdan jirtu naasir qabsiisuu isaati. Kunoo sagaleen na bireera kunoo. Sagaleen na bireera karaa naasirtu na qabsi. Muyitii godhadhaa. Isiitu jedhamoo isatu kan inni qabsiisu argite moo kan isiin hima? Siin qabsiisaa jedhe duraan kakkatee ture hin beektan hundi keessanuu hin dhageessaniittu. Isa yeroo walla lafa kakkate kaan yeroo akkasitti si arrabsaa haadha manaa isa xiqqeessaa baatu kakkate kaan. Waagaa inta qofaa miti haadha manaa nama hunda xiqqeessaa ture haadha manaa dhugaadha. Haati manaa waan keessa turte nama hunda xiqqeessaa ture isii qofa miti. Ibni yeroo sanatti yookaan aaree kakachuu danda'a yeroo wal lolanitti amma immoo inni qabsiisuu isaatiif dhiisuu isaa maatti beektu. Himatte kun maqaa kiyya waamaa dhufanii roozii limmuu jedhaa dhufanii na qabanii. Isatti beekan maqaan koo kan paaspoortii roozii limmuuti miti. Maqaan sii kan biraati. Haliimaa jedha maqaan sii paaspoortiirra. Isa kana yoo waan qabatamaa yoo hin qabaatini kana jette. Waan ragaa qabatamaa hin qabne yaa obboleessa kiyya. Boruu intaa sababtaatee waan boru taasifamtu tokko suuraa nama asirraa gadabbatamte waan boru taasifamtu dalagi wallaahi laazim. Ani garuu naasirii dhibbatti mormadhaaf naasir nama hin qabsiisu nama baalagee akkanaa miti naafidha ishee obboleessa kiyya. Qabsiisuu jechuu dandeessa nama ganda keessi ta'uu dandaati gandaan deemta waan ta'eef. Naa wallaa naasirarsi ani shawaadha bibi. Ganda koo miti ishee naasirarsi ani shawaadha garuu immoo annaasir akkana godha jedhee yaadu jechuu koodha malee akkuma miidiyaa irratti beektuun beeka. Haruu itti nima isa si waa'ee qabsiisuu jettu qabsiisuu calaa walitti godhama isa waa'ee qabsiisuutiin bira hin dandeenyu. Isa namni gubate anuyyuu gaafa siin abbaa jifaa arrabsitu barbaachisaan ture maa wal sobi. Gaafa siin sabuu namni jimmaa xiqqeessaa jimma biyya kabajamaa biyya musliimaa san xiqqeessaa baay'ee intala kanaadhaayyuu. Garuu immoo naasir itoo qabsiisuu fedhee yeroo siin akkanatti arrabsaa bada. Wallahi gaafa abbaa jifaa arrabsitu jechuun anu gaafa sanan shirkaasi kute dur. Wallahi yoo barbaade keessaan qusee jesiin si erga waan nu sagalee si waan si naan jette. Wallahi jenna nama an gaafa sanan garaarraa muradhe roozaarraa silaa irraan haasaa. Dhaggeeffadhu. Garuu Muhammad moo dhaggeeffadhu sittan hima. Wallahi harka meeqa jechuun. Nasila isa ni qabsiises. Ila osoo nama miskiina wayi ta'e dhaggeeffadha sittan hima. Osoo nama mookaan intalli kun roozaan kun ijoollee Oromoo kan asirraan gumne amantii namaan xiqqeessine abbootii keenya biyya keenya xiqqeessine ta'e wallahi nasriin qabsiise jedhanii hadda akka barbaadne irraa haasa'uu dandeenya. Garuu immoo intala baalagee qabsiise intala ajaa hojjetaatu intala safuu Oromoo amantii safuu balleessaatu qabsiise yooma qabsiise illee hin qabsiise miti laajji koon argine. Sigalee yooma qabsiise illee nama ajaa qabsiise nama nu saalfachiisaattu qabsiise. Nasrii bakka kanatti ilaallu miti dhugaa rabbi haasa'uudhaaf maaliif namni wal caala haruun namni amma tokko wal caala. Adamma qabsiisuu fakkeenyaaf maamme jirti jarra akka fatiyaa jarra akka maali jarra haadha ofii biyya kanaatti dhabanii jiran udanuu utuu jarri nama walfilachidhamne qabsiise dhugaadha maaliif qabsiisan mucaa haadha nama akka kana qabrii keessaa baafee xiqqeessitu. Nama ulamaan xireeffatee sheekon nasirraa xireeffatanii jedhanii maalumaaf akkasii jambar nasrii wama akkasii kiyyaanii nasriin asabaadhuma hin oolan jarri wajji mataa jiraa qabu jireenya mataa jiraa qabu isii qabsiisuutti sa'aatii jiraaf gizee jiraa asabaan oolan jarri. Natti dhaaddataa ture jettee kan isin himattu mormitanii. Amma haaruu bilbilee. Wallahi ijoollee nagaa qabamaa gidduu kan ijoollee nagaa dalagaa qabamaa gurbaa kana qabsiise jettee hima qaama sinaalaa. Iliyaas argaata ijoollee akka qabamaa dhaggeeffadhu.
Iliyaas ijoolleen Dubaay keessatti qabaatu argattan Nasrii qabsiise tokkoffaa irratti ragaa yoo qabaattan malee wanta kanatti fayyadamina maaliif ijoolleen gidduu kana baay'ee qaamaara ila argaara dhagahaadha ija keenya argaara warra Dubaay nam tokko maqaa balleessuun yookaan wanti kun hojii isaa ta'u waan tokko jechuun barbaada warri adda Roozaa Nasrii maaliif qabsiise warri jettanu yoo isiidhaaf naatanii jiraattanii waan isiidhaaf furmaata ta'u fudhaa kottaa Nasrii gad deebiftanii furmaatan ta'uuf ni ta'a furmaatan ta'u yaa Soomuchaan kun nama gaarii yookaan nama kabajamaa nama kabaja namaa qabu ta'e nama kabajutu kabajamaa har'a bakka sii rakkattetti hawaasuma kanatu itti birmata. So amma garuu har'a baay'een nama kan isiitti mufatedha. Xiqqaadha aga guddaatti jechuudha. Kun maalirraan kan dhufedha amala isheetii fi arraba ishee kan aarii fide. Nasriin immoo maanno Nasriin isii qabsiiseera warri jettan meerra maal qabdu ragaa qabatamaa qabdu mucaan kun arra isa gad deebisuu miti waa'ee isaarraa kana haasoon tokko yoo ragaa qabatamaan qabaanne tokkoffaa kunumti yakka. Ani sagaleen qaba kunoo kan isiin isan na qabsiiseetti. Ishee jette ragaa qabatamaan qabdu inni gadi bee ana qabsiiseera hin jenne. Ani innis kakatee ture ka fakkeenyaaf amma ni yoon duraanii isiin ajjeesa jedhee atarkan namaatti duute anuma sijjiisa jedhama bara. Digale? Haa ta'u malee akka seeraattis haa ta'u akka kamittuyyuu namni tokko yoo sin ajjeesa jedhee sitti dhaadate yeroo qadaadhaan duunii dandeessaa suni seera jira. Yoo kadaan hin duune maqaasii waamaa Roozaa Limmuu jedhaa dhaqanii qaban habibi dhaggeeffatu waan sii galuu qabu. Amma fakkeenyaaf ammaas qarree maqaa kan kennan Roozaa Limmuu tiiktookiin si Roozaa Limmuu miti Roozaa Limmuu miidiyaa hawaasummaa. Tiiktookkii dhaqa. Dhagaye miidiyaa hawaasummaa irra maqaan si Roozaa Limmuuti. Roozaa Limmuu yoo jedhanii deeman Nasrii Haaloneetu Roozaa Limmuu jedhee gaafas maqaatti boggaase moo maqaa kana ishee fudhattee abbaate wanni. Namaati ittime achi kan jiru maqaan ishee ijoollee hedduu wajjin hojjetti ijoollee arsii wajjin fa'aa hojjetti himteetti akka ijoollee jiraate wajjin hojjettu. Ijoollee arsiitii wajjin hojjedha yeroo dhufan immoo maqaa kiyya waamaa dhufanii na qabanii jette si galee ani kun ni galu qaba bara kun sagalee wallahi sin dhageessa wayya ol galee mee yoo waan sagalee jira wallahi laazima wanta qabatamaan taane irraatiin dubbataan jiru baran wallahi laazim ijoollee jiraate wajjin hojjetti ela amma tokko faaratti ijoollee biraa qabamte miti tokko faayee dhageenya kan hunda kaayyuu sardamuu qabnu keenyas immoo yoo dhageenyas immoo haaroon wanti kun yoo dandeetti qabaatame nam tokko yoo nam intara kana yoo yaadda ta'e namni yaaduuf yoo jiraate irraa dubbattee gargaarsa gochuufiin nama immoo bakka yaani gargaarsa gungoodhaaf garuu nama isii qabsiisa kana uummata saaxiluu qabna nama hawaasa akkasitti miidhu kan nama miskiina miidhu kana hawaasa barsiisuu qabnaadha malee hin gargaarra. Aaron gaafii tokko qofan sirraa qabaa waan tokko jedhee yoo dhugumatti Roozaadhaati yaaddee ol baate moo Nasriirraa dhimma biraa qabda moo yookaan Nasrii yookaan kiyyaa ta'u dhimma dhuunfaa yoo har'aan qabaanne yoo Roozaadhaaf yaaddee as baate. Ela Roozaa akkana yoo ta'e Roozaa kana gargaaruu feeta taanaan qabatamaan gargaarii yookaan gargaarsisi no agarsiisi. Suuraa Nasrii gadi buuftee furmaata takka wanni itti fiddu hin jiru. Takka Nasriidhaan walitti dhiyeenya wayii hin qabu walillee hin beeknu. Si galee maqumaan hin beeka sooshaal miidiyaa kana irratti hin beeka. Haa ta'u malee uummata jaraa yaaddee dhufte taanaan isheedhaa yaaddee dhufte taanaan waan qabatamaa godhii fi nu agarsiisi. Tokkoffaan qabatamaa hin goonaa fi garuu nama isii qabsiisa kan uummata saaxiluu qabna isa jedhudha malee qabatamaa waan goonuun ma goonaaf. Yoo amma Nasriin nufi ani waan kana keessaa hin qabu ragaadhaa dhiyeessee jedhee Aaroon. Maal jetta? Yoo kana keessaa hin qabu jedhee yoo dhufe kana keessaa hin qabu. Inni duraan aaree miira keessa galee haasa'eera. Wai zuzu kottu kono zuzu faadha sagalee bira jedhatii bira faa. Zuzu si kana baasi siin keessa rafaatti. Laakiin galleetiin qorii oliin gashaati kana. Karaa faattu kanan hin baasa ilman irribaa miti deemire. Rafti moo siin zuzu ufteeloo laatu. Zuzu si kana. Waasaapiin sagalee si ergeera waasaappii maaf hin galle. Waasaapiin kanarra jira bilbila kaanitti booda dabarsaa qorii. Atis kan akkasii. Asii kan dhageenya. Bilbilaan maatiin haa ergiteerati waasaappii. Aaruyyee. Aaruyyee. Abiin nama akkasii. Jechuun sagalee
Sagaleen robbashaa jira kan baatee hin beeku malee. Kanaafuu Kan masjiidni muhitii godhadhanii. Ishee kunis baay'ee nama ragaasii amanan ummiti. Ani taban jira bakkeen jira kanaaf sagaleetu nagaamu an halkan isin kan ragaa maali amanaani. Sagalee si nutti bani meeshaa waan biraa qabaate sagalee si ol joolla akka sagalee ni dhaggeeffachiisi kan kee garuu ragaan ta'u. Ani jawaala kanarra waan WhatsApp si ergeera bari WhatsApp seeniyaati. Koi bakka bilbila kan irra dabarsee booda ijoollee dhageessa bilbila intina irraa boona barbaachisa. Sagalee nuti yeroo kun wallaan nu dhaggeeffatteera. Garuu dhaga'amu waan bilbila kaanti dabarsee booddee. Kanaafuu jechuudha kan absiisi akkanaa jiraan olii ta'e irra gaamee jira kanaafuu. Muhitii godhe jennuun roobsaas yaa mana muhitii godhe zuuzu muhitii godhe duwwa caala si biraa. Meemera kaa qabdu dhaggeeffachiisi. Koi bilbila kaanitti boodde kun sagalee dhaggeeffadhee biran iyyuu bilbila kaanitti boodde dabarsaa koi. Irraa bahee deebuu na barbaachisa. Jedhaa yoo si ergite rakkoo qabu kan keenya dhaman. Wallahi dhaggeeffadheera. Haruun kan keenya dhaman. Garuu kan zuuzuusii kana zuuzuusiin kun isiidhumaan tokko isiis miidiyaa kanarratti duraan bareedduu turte. Kan zuuzuuti miti kan roozaati sagalee roozaati sagalee roozaatu kunoo jira. Akka namni qabsiisee akka jirritti qaban akkanatti na qabanii akkasitti na qabanii kan na qabsiise na asii jettee himte kunu. Naa ka dubbata Khalid. Khalid muhiitira keeyatee jira. Ol qabiidha. Haaruun ol kaasiiti. Ol kaasii gahi inaasofna irraa dudduuba kaa'eeti inaasofna irraa. Maal? Naasiriin dudduuba kaa'e gadi ol kaasii gahi. Maal inni irraa dubbataaru naasiroo gaa? Inni irraa dubbataaru naasiri. Dudduuba kee kaa'e ol kaasii. Inni ol ka'e taara. An ala jira. Alan jira wallahi laaziman. Inni ol ka'e taara. Nuti hojii isaa hawaasa barsiisuuf waan biraa osoo hin taane fakkeenyaaf amma naasir akkamii nama akkamii Oromoo fakkaatee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Khalid. Anta mamma suuraa dawal deebii jarraa dubbadhe. Kam isiin suuraa dawal deebii jettu kun? Haaruun. Wayyee. Ragaa qabatte nama qabamee ofiiyyuu biyya galanii isa dalagatee bulaaru dhiisi nama qabamee biyya Itoophiyaatti galuu jechuun qabriitti galudha baram. Miskiina ijoolleen hojii keessatti mana hidhate shamaatti sagaleen. Haaruun maaltu bakka beektaa? Haaruun. Sanniin lama sirriitti argamu. Deemee biyya kana keessatti akkamitti nama qabsiifame? Hin qassabtamoo? Biyya arabaatti nama qabsiisuun qallaadhiidha kaadhima. Dhugaa dubbachootee jechuudha biyya kana keessatti. Dhugaa dubbachootee surtaa fudhattee dhattee nama qabsiisuu hin dandeessu. Binuun qaban hunda'u. Ituuti fudhattee dhattee mee namni akkamitti si qaba? Amma yoo as kala bira hojjettee dhaggeeffatisitti maati sagalee kan godha geega. Yoo as kala bira hojjettee akkasitti qabsiiftu namitti waan akkanaa hojjetti hojii badaa hojjetti jettee yeroo qabaan ka'e keessatti hin dandeessa. Fakkeenyaaf qabaan biyya Dubaayii keessa ka'ee jira jedhani. Siigalee yeroo itti namni qabamaa jiru keessatti hin dandeessa nama qabsiisuu. Sigale? Bakka kana jetti. Danda'amu jedhina. Wala hin danda'amu. Nama waraanaan qabne.